Waaqayyo uumama sababii malee hin uumne. Namoonni wangeela keessatti mixii, joobira, bishaan, baala, ija mukaa, qamadii fakkeessee Waaqayyo ilmaan isaatiif ogummaa jireenyaaf ta'u nu barsiiseera. Obboloota koo har'a jireenya joobiraa irraa wantoota gurguddaa nuti barachuu dandeenyu waliin ilaalla. YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun viidiyoo haaraa akka argattanitti mallattoo bilbilaa banaa godhaa. Jireenya joobiraa irraatii kan nuti barannu qabxiiwwan muraasaa akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Joobirri ol ka'iinsa guddaa irratti qofaa isaa balali'a. Kana jechuun ati namoota ilaalchisanii gadi bu'ee namoota jireenyi isaanii fi haalli deddeebii isaanii siin madaallee ilaalcha kees ol ka'iinsa kee gadi buusuudhaaf carraaqan irraatii fagaadhu. 2. Joobirri mul'ata dhugaa qaba. Waa tokko adamsee qabuuf dandeettii kiiloomeetira 5 irratti ilaaluu qaba. Wantoonni isa gufachiisan yoo jiraatan iyyuu amma wanta adamsee qabachuuf yaade sana qaqqabutti yookaan bira ga'utti xiyyeeffannaa isaa tasumaa irraan kaasu. Kana jechuun wanta bira ga'uudhaaf yaadde yookaan harka keetti galfachuudhaaf yaadde tokko amma qabattutti rakkinni baay'een yoo si mudate iyyuu xiyyeeffannaa kee irraa hin kaasin. 3. Joobirri waan raq ta'e yookaan du'aa hin nyaatu. Wanta lubbuu qabu qofaa nyaata. Kana jechuun milkaa'ina kee kaleessaa irratti hin hirkatini. Jireenya haaraa fi milkaa'ina haaraaf tattaafadhu. Isa kaleessumaaf dhiisi irraanfadhu. Milkaa'ina haaraa baay'eetu jira waan ta'eef jireenya kee, adeemsa kee, qalbii kee hunduma isaayyuu gara fuulduraatti ilaaliitii gara fuulduraatti deemi. Boor ilaalii jechuudha. 4. Joobirri rooba guddaa fi obomboleettii guddaa jaallata. Sababni isaas roobaaf bubbee kana fayyadamee duumessa gubbaatti ol ba'a. Isa simbirroonni biroon sodaatanii roomman inni akka carraatti itti fayyadama. Kana jechuun rakkina sitti dhufu hundumaa akka carraa milkaa'inaatti itti fayyadamuu qabda. Mudannoon rakkinaas hin mudatu kamiyyuu karaa ittiin ol ka'iinsa kee dabaltu ta'uu qaba malee kufaatii kee ta'uu hin qabu. Carraa kanatti fayyadamuu qabda jechuudha. 5. Joobirri shaakalliif of qopheessa. Kan nama dhibu joobirri tokko akkaataa itti balali'an baruudhaaf yookaan shaakalluudhaaf mannee keessa jiraatu keessa wantoota isaaf mijatan hundumaa guuree balleessa. Kana jechuun wantoota dhibaayinaa fi karaa isaaf banan kan akka marga lallaafaa kana fa'aa diigee balleessa jechuudha. Sana booda mannee isaa kun keessa turuudhaaf fi waan itti hin tolleef ka'ee balali'uudhaaf dirqama jechuudha. Akka kanatti kallattii hundumaan balali'ee shaakallii isaa geggeessa. Dandeettii isaas achumaan dabalata. Kuni milkaa'ina isa caaluu fi lafa mijataa akka barbaaddachuu hin qabne hirkattummaa dhiisuu yookaan irraa fagaachuu of danda'u utuu hin tattaafatiin wanti ati namatti hirkattee milkaa'uudhaaf dhamaatee siif dhufu tokkoyyuu akka hin jiraanne bartee of danda'uudhaaf fi milkaa'ina keetii fi wanta gooffoo sitti ta'e mijaa'ina sitti fakkaatee milkii sitti fakkaatee inni ati itti waliigaltee keessa jirtu keessa jiraachaa jirtu milkaa'ina itti aanuuf gufuu akka ta'e bartee haadhattee keessaa ba'uu qabdaa jechuudha. 6. Joobirri yeroo umurii dargaggummaa isaa xumuree humni isaa dadhabaa dhufa. Baalleen isaas harcaa'aa deemu. Kana jechuun akka yeroo dargaggummaa isaa lafa dheeraa balali'uu hin danda'u. Kanaaf gara gaarotaatti ol ba'ee kattaa jalatti galee qaama isaa isa moofaa harcaafatee qaama haaraa uffatee bareedee humna haaraadhaan jireenya isaa itti fufa. Kana jechuun akkuma joobirri humni isaa dadhabuu isaa ofirratti argee kattaatti galee humna isaa haareffatu atis dhaabbattee of ilaaltee eenyummaa kee bartee waa'ee humna kee, waa'ee beekumsa kee akkasumas dandeettii kadhannaa kee, tajaajila kee, faarfannaa, lallaba kee isa kaleessaa irraatii garsi jalaa bu'ee jira yoo ta'e jijjiirama dhabaa jirta yoo ta'e akka joobiraa
golatti ol galiitii dhokadhuu eenyummaa keessa lafa fagoo akka hin geenye sakaale sana yookaan si qabe sana ofirraa harcaasitii qaama haaraa uffadhu jechuudha. Yeroo itti of ilaalan, yeroo itti of geeddaran, yeroo itti update of godhanii gochuu qabdaa jechuudha. Sagaleen Waaqayyoos yeroo dubbatu warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii naareeffamaa akka Joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u, hin fiiguu garuu hin dadhaban, hin adeemuu garuu hin mul'ukanii jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jireenya Joobiraa irraa baranne kana jireenya keenya irratti ogummaa godhanne yeroo hundumaa irraa barachuudhaan